Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee jechuudha. Waliin ilaallaa biyyoota ani isiniif qabadhee dhufee Chaayinaa Heewaan, Yuuroo, Swiss Firankii, Swiidin Kiroon, Turkii Riilee, Omaan Riyaalii fi Kuweet Diinaar, Saudii Riyaal, Dubaay Diraam, Kaatar Riyaalii fi Joordaan Diinaar, Baahireen Diinaar, Israa'el Shiqel, Ameerikaa Doolaarii fi Kanaadaa Doolaar, Awustiraaliyaa Doolaar, akkasumallee Yemen Riyaal, Indiyaan Ruppii, Keeniyaa Shilingii, Dabuub Afrikaa Raandii, Jibuutii. Biyyoota kanneen kan isiniif qabadhee dhufee jira. Akkuma beekamuu fi akkuma baratame karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankii kanan isiniif dhiyeessu jechuudha. Egaa kanatti aansuun nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya. Namni immoo mana koof yookiin chaanaala kanaaf immoo namni haaraa taatan har'areef gara mana kootti dhuftan sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa viidiyoo koo akkasuma immoo hiriyootan keessan biraan akka ga'uuf immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti waliin gallaa sharafni guyyaarraa gara guyyaatti akka bakka tokko hin dhaabbanne yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti hima jechuudha. Wanti kaleessaa fi wanti har'aa wanti eengaddaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee viidiyoo dhaggeeffadhaa daldala keessa walii galaa isiniin jedha. Gara sagantaa keenyaatti yoo gallu Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 182.95 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 154.19 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 132.68 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 131.3 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 107.79 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.3 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Chaayinaa Heewaan tokko 22.32 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 212.93 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 180.48 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 245.85 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Paawundi Sterlingiin tokko 203.22 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 233.31 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss Frankiin tokko 193.74 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin Kiroonidha. Swiidin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.79 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiidin Kiroon tokko 16.36 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.78 oolee jira. Akkasuma Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.50 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaalii tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 476.14 oolee jira. Mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu sharafaanii Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 551.59 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kuweet Diinaarri tokko 493.41 oolee jira jechuudha. Akkasuma Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 49.82 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Dubaay Diraamni tokko 41.98
oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.42 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48.71 oolee jira. Akkuma beekamu jechuudha warri Saawud Arabiyaa jirtanii guddina maallaqa keessanii yookiin immoo baay'ina isaatiin ergattu waan ta'eef namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'ee fakkeenyaaf 3,000, 4, 5 hanga kana warri qabdan jechuudha 24 jira. 24 yeroo hin jedhu tokkotu 24 otoo hin taane maallaqa qabdan sana 1,000 baay'istanii deebistanii 24f hirtu jechuudha. Dabalataan namoonni maallaqni keessan immoo xiqqishuu taate immoo jechuudha isin immoo 24f adiidha jechuudha. 24f adiitu caala moo 24tu caala yoo jettan 24tu caala jechuudha. Maaliif hin hirtuu fi waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namoonni maallaqni keessan ta'e xinnoo ta'e 24 fakkeenyaaf 500 yoo qabaatte 500 baay'isu 1,000 hiruu 24.50 yoo jette argachuu dandeessa jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko 41.9 oolee jira. Egaa dabalataan immoo mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu namni kamiyyuu kaffaluu kan danda'u jechuudha. Riyaala 50 manatti yoo ofeessi harkaa fuudhes yookiin immoo as teessee yoo itti ergitellee 50 dirqama kee ni kaffaltaa jechuudha. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 258.20 oolee jira. Akkasuma Bahriin Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 486.13 oolee jira. Israa'el Shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.86 oolee jira. Inni itti aanu Yemen Riyaalidha. Yemen Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.76 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruuppiidha. Indiyaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.91 oolee jira. Akkasuma Keeniyaa Shilingiidha. Keeniyaa Shilingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.19 oolee jira. Akkasuma Dabuub Afrikaa Raandiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 9.42 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Jibuutii Firaankiidha. Jibuutii Firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.86 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo biraa yookiin sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.